السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن جنة حوازخي لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير إذن فاتوا جرو جللا إذن هادوا واتدا في بلاك إذن فابنوا تنخير أولاك إثني فابروا الرزق والبلاء إثني الراحة كبو ربي ميل ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا بي جالتمتوتا خردمتوتا فهندمان كيسنوتو وكجرتنيتن نغين ربي تفي في خير إثني فاتوا ديفا مافواني نما نتي سوترا سمايكي دون قبه jirra jirtu baga jiratan baga guyyaa gammachuu keenya guyyaa muhaadara gaa'ila keenyaatiinis isiniin gahe jenna mee arra seenaa sheer godha arra amarra waa'ee dhimma jabduurraan dubbatu deema waan ta'eef arra sheer godhaanaan isiniin jedhaa sheer godha infamaa wajjin baarakallahu fiikum mee hulatan asbanii sirritti akka ifaan ifu kana ila hayya وجمع بينكما في خير إذني فاتوا جوج للا واتدا في بلاك إذني فابنوا تنخير أولاك إذني فابنوا الرزق والبلاك إذن الراحة كبو ربي ميل ولا بارك الله لكما وبارك الدوران حاسون جنة مايكي كاكبرنه بارك هيا سينا شير غدا بارك عليكما لغا ربي بينكما في خير أكن دوري جمد سنين فاتوا جرو جللا إذن هادوا واتدا في بلاك إذني فابنوا تنخير أولاك بقى إلما خيسان الجمدن يسنين جاغا ويان غابا جمدن غابا إذن الراحة كبو ربي موتي هيكي شيخا هيا إشياما ساقلين انجرو بارك جارتين كيسي جرتي جارتي أما بولت انتا كيسي مدى إن شاء الله بولي لكيتا نچيتي بولتي خاسي مدو تها لما جبدو تتكنا سودي موان تيبي شيرس غوتنيتي يو إرغان جبدو كيسي جراتو تاتي إرغا جبدو سن خيسا مورتاني آواسي بران خناغي سن انتا تنخير أولاك إذني فابروا الرزق والبلاء إذن الراحة كبو ربي ميل ولا سيف الدين يا بارك الله لكما وكاد أباني ديرا لغا يونان دابدسي خير ديرا يونان دابدسي لكما وبارك عليكما وجمع بينكما خير إذني فاتوا جرو جللا إذن هادوا واتدا في بلاك إذني فابنوا آية أما سجلن انجرو إذني فابنوا الرزق والبلاء كرباتا ما كرباتا مال ما دربتان قامت أنا بكت دربتان بارك الله فيكما وبارك عليكما وجمع هيا بارك الله عليكما وجمع بينكما في خير إذني فاتوا إذن هادوا واتدا في بلاك إذني فابنوا تنخير أولاك إذني فابروا الرزق والبلاء إذن الراحة كبو ربي ميل ولا
Barakallahu Ayye idduudhaan namni gammachuudhaaf natti ol yaa'u jira. Dabeetan ergaa dabarfadhee baa. Bismillaahi assalaatu wassalaamu ala rasuulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ilaa yawmiddiin. Summa ammaa ba'd assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu isiniin ja'a. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya bakkuma jirtanitti nageenya rabbiitii fi kan jaalalaa kan gammachuudha isin biraa jiraatu isiniin ja'a. Akkuma beekamu guyyaan har'aa guyyaa gammachuu keenyaati. Gammachuun guddoon gaafa intala magaalaa Boolee Finfinnee handhuura Oromiyaatitti akkuma ishiin dirree xiyyaaraatti gadi buuteen Allah akka gaariitti simadhee Finfinnee keessa fataa zanaa jennee akkasitti iddoo jireenya kootii magaalaa Harar kanin itti fiidadhee aruuza shaashambaa isin goosisu ta'a isinin jenna. Arraan tan ammoo galgalli kuni galgala seena qabeessa, galgala aruuzaa galgala seena qabeessa waan ta'eef warri as jala jirtanilleen akka achitti nu argamtan isinin jenna. Gama biraatiin taatee dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa irratti deemtee qalbii takkaan warri waan biraa barreessitanillee qalbii takkaan akka dhaggeeffatan sagalee xiyyeettanallee akka murtanii wal biraanis geessan abdiidhaan rabbi irraa qabajaa. Taatee dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa irratti taatee ani dhugaa rabbii wallaahi miira keessa gaggaleetan arrabni namaa akka malee miira keessa na galcha hawaasa kiyya qaalii isiniin dallan dilleenni jira jee jechuudha. Taateen dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa irratti taate gama kootiin rakkoo gama kiyyaan argamte miira keessa gale gocha ilmi namaa arraba ilma namaatiitu miira keessa na galche. Summaali jennaan gaafa nammiyyoo irraa qarna sijjiin gadeeme gurbaa kanaan gaafa nammiyyoo tana niqaa godhadhu sani kasilaa namni baga fuute baga gammadde miyyoon tuni amantaan ishii amantaa kiristaanaa turte alhamdulillah baada erga amantaa kiristaanaa turte shahadaa qabatte gara islaamummaa dhufte erga islaamummaa dhufte diin baratte anumaa barsiifate baada erga barsiifadhee booda waraqaa shahadaa kennee fi jaaladhe jaalalti irraa na qabde akkaataa shari'aan islaamaa baantutti. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. إذني فاتوا هجروا جللا إذن هادوا أتدا في بلا dhiifama wajjin nama xalaa na jeeqaa jira waan ta'eef dhiifama wajjin nama gammachuurraa natti dhufaa akkan itti waa dubbadhuun qabu namni qe'ee tana guute waan ta'eef dhiifama wajjin dafeetan dubbadhee irraa baha namaatiitu na jeeqaa jira waan ta'eef namni waggaa gammachuudhaaf gaan namatti ol seenaa afwan isinin ja'a maali jennaan kasilaa namni naa gammaduu qabu kasilaa namni baga gammadde yookaan baga rabbiin bultii gaarii si ijaare naan jedhu qabu waa heddullee akka malee hamilee na cabsanii qalbii gartee akka malee na cabsan jechuudha. Sila ana jajjabeessuu baatanii osoo miyyoo tana jajjabeessanii sababa miyyoo tanaatiif jecha osoo na dhiisanii wayyaadha ture. Sababan intala tana fuudhee miyyoo tana abbaadhaan taaf maatiidhaan taaf obboleessan taaf je'ee miyyoo tana niqaa godhadhe. Miyyoon tun isaan malee hin qabdu ummata islaamaati bakka abbaatiif bakka obboleessaa nuutitti bu'aaf amantaa biraa keessallee turtu hin beeytan namni amantaa biraa irraa gara amantaa islaamummaa dhufe akka hangamta akka inni jeebbamu hangamta akka inni arrabsamu hangamta akka inni qalbiin isaa isa cabxu walumaan beenu so dhaggeeffa adda erga akkas taatu taate narratti duuluyyo an gammachuu keessa suuraa ishiitis ta'e viidiyooles ta'e ol baase gammachuu keessa jechuudha ol baase baada ergan viidiyoo gammachuu keessa ol baase booda arrabni namaa kun sheeni dhalaadhaaf suyyuudaa kun gurbaan dhalaa akka waa hin arganitti dhalaadhaaf suyyuudaa garuu alhamdulillahi rabbil alamin ni'imaadha biyyootan argachuun kun naaf ni'imaadha alhamdulillahi rabbil alamin ni'imaa rabbiin hoggaa gabricha takkaa kenne gaafa rabbiin ni'imaa gabrichaa kenne yaa rabbi kanuma intala tana naafuu kennite
alhamdulillah jeetan sujuuda rabbii dhabu wallahi summa wallah nikhana halal godhe gala wallahi guyyaa nikhaa halal fadhesan gammachuun takkaa hin gammadin gammad osoon qoonqoo hin nyaatin laal hinnawa gammachurraa jechuudha qaatiraa buulee yaa rabbi kanuma intalatan halal naa guutee naa kennite alhamdulillahi rabbil alamin jeetan sujuuda bu'e yeroon si sujuuda bu'u viidiyoon sun akkatti gallakkifamte ani hin beekne hamilee na cabsuudhaaf dhalaadhaaf sujuuddaa je'anii sheeka yeroo jalqabaatiif dhalaadhaaf sujuudanaan jedhanii namoonni hamilee na cabsan namoota hedduu jechuudha ka ustaada booniyyallee jee ayyamanatti illee godhuun ta'a alhamdulillah maal yeroo obboleettii teessaniif ustaada booniyyallee ta'u garuu hanjamallee maqaa addaanitti baaftan rakkoo hin qabu kanarraa obboleessa keenya ustaad Anas Muhammad sheekan hedduudha suuraa maaliif obbaaftaa suuraa haadha mana keetii guyyaa duraa gammachullee ol baaftu talammadaa tana ulii ittiin deebinnaan janii ustaad Anas Muhammad jechuun wallaahi nama naa yaaduu keessa naa gammaduu keessa anaa magaalaa Finfinneedhaa jiru inni jimmatti deemaa ani magaalaa Finfinnee keessa jiraachuun na dhagaheeti ana waame yeroo ana waamu sanii gammachuuti yana adda hojii qooddatuudhaaf jecha jechuudha sababa kiyyaaf jecha mana sireedhaa qabatee wallaahi na hojii oolee na gorfatee laayifittillee waa hedduu dubbatee na gorfate haa ta'u ani gammachuudhaatiittu natti dhagamaa yeroo gargari sheexaanni kunis akkan taane nama godha waan ta'eef sababa waa maxxanfama barreeffama tokko maxxanseen haala saniin natti rifatuu ka'ee miira keessa galee anilleen waa erga inni jecha tokko naan jedhee sababa inni jecha san naan jedheetiin hawaasni guutuun narratti duule yeroo hawaasni guutuun narratti duulu natti dhagahamtee ta'e wallaahi hanga lubbuuti yoo of jibbee ofan baasa jawutti namoonni gaggarii diraamaadha dalagee naan jedhanii ani immoo wallaahi namni garii diraamaadhaaf hojjetee naan ijaan hayyee shabakaan yamman jiru hayyi shabaka shabakaadhaan naqa qabee dhiifama hawaasa kiyya wallaahi shabakaa takka na qabee hayyee dubbii bakka irraa dhaabettan kaasaa kanaaf ustaada keenya kabajamaa fi ustaada Anas Muhammad illee dhiifama akka gaafadhuun barbaada nama akkaan jaaladhuu fi nama akkaan kabaju tokko namni ofii nama gorfatuudhaaf akkas namaan jechuullee hunda waan ta'eef hawaasni kiyyalleen dhiifama akka naaf gootan ofitti isin fayyifadha ulee asirraa achitti akkaataa isin narraa jaala akka rabbi narraa jaalatuu fi akka isinis narraa jaalattanittan bultiiti yoo oofadhee diin kiyyallee oofadhee haala saniin inshaallah du'aayis akka isin nu cinaa dhaabbattan wanni guddaan du'aayidha akka rabbiin bultii tanallee bultii gaarii bultii ajaa'ibaa nu taasisu du'aayii nuti jabaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.